Sagalee qeerrooti. Sagaleen qeerroo torbaanitti guyyaa 3 diddaa uummata Oromoo fi saboota cunqurfamoo impaayera biyyattiin mara akkasumas shira mootummaa abbaa irree wayyaanee kan gabaasu. Kun sagalee qeerrooti. Amajjii 9 bara 2015 akkam jirtu dhaggeeffattoota keenyaa kabajamuuf jaallatamuun. Kun qophii sagalee qeerroo kallattiin Oromiyaa irraa darbuudha. Qophii keenya irraa keessatti jalqaba oduu isinii dhiyeessina. Beeksisaaf wallee warraaqsaas qabna. Qophii waliin an biiftuu galmooti. Amma gara angafoota oduuttan isin dabarsa. Filannoo dharaa mootummaa wayyaanee keessaa paartileen mormitootaa gadi dhiisuun lakkisaa jiran. Yuunivarsiitiileen Oromiyaa keessaa waraana mootummaa wayyaaneen tikfamaa jiran. Saudi Arabiyaatti ergamaa wayyaanee Abbaa Duulaa Gammadaa tarkaaffiin barattoota Oromoo irratti fudhatame sirriidha jechuun diinummaa isaa ifaan saaxile. Waraana ittisa biyyaaf humna qilleensaa Itoophiyaa keessatti rakkoon jiru ammaachaa dhufuu irraa wal shakkiin jabaate. Babal'ina oduuf jaal tokkicha murteessaa. Mootummaan wayyaanee yeroodhaa gara yerootti olola dharaa fi filannoo dharaa butachuudhaan bittaa umurii ishee dheeressuudhaaf hojjetti. Filannoo baranaa 2015 kana keessattis filannoo haqa dhabaa fi dhugaa uummataa dhoksu qabattee as ba'uu kan hubatan paartiilee mormitoota Andinnaatii fi Me'i'aad jedhaman filannootti akka hin hirmaanne beeksisan. Paartiilee mormitootaa kaanis kanneen akka Madirakis filannoo dharaa kana dhiisuudhaan fincila diddaa garbummaa uummataa akka jabeessan sagaleen qeerroo waamicha dabarsa. Gaaffiin abbaa biyyummaa yuunivarsiitiilee Oromiyaa keessatti eegalee jabaachuun kan itti fufe yommuu ta'u yeroo ammaa kana mooraan yuunivarsiitiilee waraanaan eegamaa jira. Yuunivarsiitiiwwan Harammayaa, Jimmaa, Walqixxee, Amboo, Dirreedawaa, Madda Walaabuu, Mattuu, Wallaggaa fi kanneen biroo keessatti barattoonni Oromoo garbummaan nuuf hin malu jechuu irraa mootummaan diddaa eegalee ukkaamsuuf waraanaan mooraa yuunivarsiitiiwwan kana tiksaa jira. Filannoo dharaa milkeessuuf yuunivarsiitiilee keessatti sochiin eegalame barattootni Oromoo akka fashalu taasisuu irraas mootummaan wayyaanee dhiphina dabalataaf akka saaxilamuu godhamee jira. Hidhaa ajjeechaa fi doorsisni haamilee barattootaa cabsee fincila diddaa garbummaa duuba akka hin deebisne koreewwan hojii raawwachiistuu qeerroo bilisummaa yuunivarsiitiiwwan kana addeessanii jiran. Ergamaan wayyaanee Abbaa Duulaa Gammadaa yookaan Minaasee Walda Giyoorgis olola diinummaa butachuun hawaasa Oromoo Saawud Arabiyaa jiran dura dhaabbachuun yakki ajjeechaa fi hidhaa akkasumas saaminsi mootummaan abbaa irree wayyaanee EPRDF yookaan TPLF fudhachaa jiru tarkaanfii sirriidha jechuun yakka lammaffaa kan ifama hin qabne ilmaan Oromoo irratti dalagee jira. Qeerroon bilisummaa Oromoo olola diinummaa Abbaan Duulaa gaggeessaa jiru kun uummata Oromoo biratti yakka ulfaataa wayyaanee EPRDF yookaan TPLF yookaan OPDO'n uummata Oromoo irratti raawwate jabeessuun kan itti fufsiisaa jiru ta'uu hubachuun jabeessee balaaleffachuun qeerroon gadi jabeessee ibsa. Qeerroon dargaggoonni barattoonni Oromoo olola Abbaan Duulaa yookaan Minaaseen oofaa jiru cimsee kan balaaleffatuu fi Abbaa Duulaa Gammadaa kan ofiin jedhu yakka duguginsa sanyii yookaan jenosaayid uummata Oromoo irratti gaggeeffamaa jiruuf itti gaafatamaa ta'uu jabeessinee hubachiifna. Uummatni Oromoo biyyoota ambaa garaagaraa keessa jiraatu ergamtoota wayyaanee kam waliin iyyuu quunnamtii akka hin goonee fi qondaalota wayyaanee kanneen dura mormii guddaan akka dhaabbatuu fi fincila diddaa garbummaa akka irratti kaachisu waamicha dabarsina. Torbee kana keessa ergaa wayyaanee bakkaan ga'uuf kan bobba'e Abbaan Duulaa Gammadaan ergama diinummaa butachuun duguginsa sanyii mootummaa wayyaanee uummata Oromoo irratti fudhachaa jiru sirriidha jechuun uummata Oromoo biyyoota Saawud Arabiyaa garaagaraa jiran dura dhaabbachuun yakka itti gaafatama seeraa fi seenaa jalaa isa baasuu hin dandeenye dalagaa jira. Abbaan Duulaa Gammadaa gaaffii barattoota Oromoo karaa nagaa fi dimokiraasii gaafachaa jiraniif deebii mootummaa wayyaanee EPRDF yookaan TPLF deebise ajjeechaa jumlaa, hidhaa, barnootarraa ari'amuu keessumattuu mootummaa wayyaanee humna waraana liyyuu haayilii fi agaazii jedhamu uummata Oromoo irratti bobbaasuun guyyaa saafaa daa'imman umurii ganna 7 fi maanguddoo ganna 80 ajjeesee utuu jiru Abbaa Duulaa Gammadaan yookaan Minaaseen kan mootummaan ajjeese kashlabbootaa fi wambadeedha jechuun warra dhukaasii ajjeesee olitti yakka ulfaataa uummata Oromoo irratti raawwachaa jiraachuu ifatti ba'ee dubbachaa jira. Yaa uummata Oromoo hubadhaa ilaalaa diina keessan warra Oromiyaa dabarsanii gurguran warra uummata Oromoo ficcisiisaa jiran qabeenya Oromoo saamsisaa jiran warri Oromiyaa gurguraa jiran keessaa tokko Abbaa Duulaa Gammadaa ta'uu Oromoon dagachuu hin qabu. Mee Oromoon Minaasee gaaffii kana gaafadhaa. Daa'imni ganna 7 maal balleessee rasaasaan reebamee ajjeefame? Maanguddoon ganna 80 badii maalii qabaaf rasaasaan reebamee ajjeefame? Qabeenyaan Oromiyaa maaliif saamama? Barattoota Oromoo meeshaa malee irratti mootummaan wayyaanee waraana bobbaasuun maaliif ajjeefamani?
jumlaanis hidhamani barnoota irraa ari'amani. Gaaffii barattoonni Oromoo gaafachaa jiraniif maaliif rasaasni deebii ta'e? Gaaffiin barattootaa gaaffii mirga abbaa biyyummaa fi hiree murteeffannaati. Master Plaanii Finfinnee warra qopheessan keessaa tokko Abbaa Duulaa Gammadaa yookaan Minaasee ta'uun ifatti saaxilamee jira. Walumaa galatti ilmaan Oromoo sabboontonni Oromoo mooraa dhaaba jalee wayyaanee OPDO keessatti argamtan ergamtuu wayyaanee kanneen akka Abbaa Duulaa Gammadaa, Dhaabaa Dabalee, Muktaar Kadir, Aster Maammoo fi Zalaalem Jamaanee irraa of eeguun bakka isaan argaman hundatti fincila diddaa garbummaa akka irratti kaachiftan dhaamsa dabarsina. Ummatni Oromoo fincila waliigalaa irratti kaachisuun bara xumuraa abbaa irree akka goonu waamicha dabarsina. Dhumarratti rakkoo waraana ittisa biyyaa fi humna qilleensa mootummaa wayyaanee keessatti eegalee jabaachuudhaan wal shakkii fi walii ajajamuun dhaabbatee jira. Mootummaan wayyaanee biyyoottan ollaa keessa dhaabbilee qabsaa'ota bilisummaa ta'an dadhabsiisuuf waraana banuu kan akeekte waraanni ittisa biyyaa dura dhaabbachuu fi humna qilleensaa keessas ajaja wal fakkaataa dhufeen Eertiraa fi Keeniyaatti baqachuu irraa rakkin hammaataa dhufeen wal shakkiin hammaatee jira. Waraana ittisa biyyaa kaaba biyyattii bahaa fi giddu galeessa keessatti daran kan hammaate yoo ta'u leenjistoonni humna qilleensaas qorannoo hamaaf saaxilamanii jiran. Ilmaan Oromoo waraana mootummaa wayyaanee kana keessatti argamanis walabummaa Oromiyaa barbaanna jechuudhaan ifaan walgahii dhiyaatu irratti gaaffii abbaa biyyummaa kaasuu irratti argamu. Waraanni wayyaanees ajajaa tokko jalaa diigamuudhaan sadarkaa bittinnaa'uu irratti argamu. Oduun keenya har'aa kanuma qophiilee afaan waliin turtii gaarii. Beeksisa kitaaba haarawaa qeerroo bilisummaa irraa. Kitaabni fincila diddaa garbummaa bara 2014 keessa finiinaa ture afaan Ingiliffaan gabaasu qeerroo bilisummaatiin maxxanfamee rabsamaa jiraachuun gammachuudhaan isin beeksifna. Kitaabni mata dureen isaa A Chronological Summary of Oromian Student Movement Led by qeerroo bilisummaa jedhu qeerroo bilisummaatiin maxxanfame rabsamaa jiraachuun gammachuudhaan isin beeksifna. Kitaabni mata dureen isaa A Chronological Summary of Oromian Student Movement Led by qeerroo bilisummaa jedhu obbo Daandii Qajeelaatiin barreeffamee kun cuunfaa fincila barattoonni Oromoo waggaa tokkoof taasisaniif wareegama uummati Oromoo fincila diddaa garbummaa irratti baase guyyaaf bakka akkasumas maddasaa yookiin liinkii waliin kan galmeesse. Kana malees sochiilee uummati Oromoo taasisaa jiru qabeenya saamame ilaalchisee waa hedduu of keessaa qabu kana uummanni keenya harkarraa qabatee seenaa dhaloota egereef kaa'udha. Dhala Oromoo kanneen taatan sabboonummaa Oromummaa qabna kanneen jettan kitaaba kana bitadhaa yaadannoo seenaaf kaa'a. Dhala keessanittis dabarsaa. Alagaaf firoottan Oromoo ta'aniif bitaa kennaa. Kana malees daandii itti fincilli diddaa garbummaa barattoota maallaqaan tinnistan dhabdanii kanneen rakkachaa turtan kunoo kitaaba kana bituudhaan akkasumas rabsuudhaan dargaggoota Oromoo yookiinis qeerroo biyya keessaa lubbuu isaanii wareegamaniif saaxilan qabsoo finiinsaa jiran tinnisaa.
Egaa dhaggeeffattoota keenya qophii keenya irraa hubannaa akka argattan abdanna. Kanarraaf qopheeffanne kanumaan raawwata. Kan itti aanu hanga wal agarruutti horaa bulaa. Injifannoo uummata Oromoof gadaan gadaa bilisummaati.